Papi. Ani biraa ka'een jira jechuudha. Inni amma waan garaa itti kenneessanii aga keenyaas hojjedhuufitti bakka hojiin hin jiru jechuudha. Ganama waan natti ka'e gaarra. Ganama akka bakka ka'ee gatee kan biraa ka'ee jira gara hojii kiyyaa deemuufanii. Inni kiyoo amma as dhiisee jira jechuudha. Mee hojjumaan turra bakka waan hundumaafuyyuu wajjin turra. Kanaaf amma egaa xiqqoo kursii guddeetan deema jireessanii gara hojii kiyyaa mucaa kiyyaallee immoo kaaseen jira. Makaraa na godhe dhugaa dubbachuudhaaf ganama mataan illee na dhukkuba daa'ima guddisuun baay'ee ulfaata. Egaa maal godharree tawaskeenii hundumaa gaarummaadhaaf waan ta'eef ganama immoo aannan shaayii dhugaa yoo aannan dhugin duraa mataan na dhukkuba qamaa fudhatee mooti. Duuti natti deemna jechuudha. Gosa wajjinaa nu markaa ta'u. Shaayii immoo aannan naanna'anii dasna jedha dhugaa. Ana akkasitti maaliif fayyadama jechuudha. Fayyadama baay'een dubartii baay'ee tokko gaariidha. Inneen immoo daabboo osoo hin taane maalidha buskuutii aannanii warri baay'ee gaariidha nyaata. Namaaf filadhu garuu maali keessattuu daa'imaa fi shaggaa miti waan ta'eef ana fi kiyyaa waan jaaladhuufi kanaaf maaliif hin jaaladha seetan bakka bunaa jechuudha. Bunarraa hojjetan waan ta'eef cappuccinoon beekame. Cappuccino kana jechuudha. Bunarraa hojjetama. Kanaaf keessi isaa kireema garuu ijoolleef filatamu. Nama guddaaf illee garuu filatamaa yeroo ta'e haa ta'u gizee tokko tokko hin jira. Gizee mataa seen akkuma cappuccinoon buna waan ta'eef sen gadhiisa. Jechuu koota ishee nyaannu goottaa.